Attam jirtu hordoftoota televezyiinii OBS baga gammaddan siniin jenna namni sin jaallattan qabsaa'aan haqaa Obbo Baqala Garba dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo torba har'a hiikamaniiru. Obbo Baqala Garba mana jireenyaa isaanii magaalaa Adaamaa kana amma jaalatamtoota isaaniitiin simatamanii hordofamanii gara magaalaa kanaa qe'ee jireenya isaaniitti dhufaa jiru. Kanaaf uummanni qeerroon magaalaa kanaa immoo kan magaalaa Adaamaa akkanatti baheetu haala ho'aadhaan simachaa jira. Haala namatti toluun goota isaanii kana eeggachaa jiru. Nutis kanaa boodas waan ta'u adeemsa isaa hamma mana isaaniitti isaan faana deemneetu tokko tokkoon isin biraan geenya. Kanaafuu ammas irra deebine baga gammaddan siniin jennaa daawwattoonni keenyi qeerroon yeroo garaagaraatti qabsoo isaa keessatti gaaffii dursaa godhee gaafachaa kan ture. Qabsaa'aan sabaa gaafataan mirga saba Oromoo Obbo Baqala Garbaa fi kanneen biroo kanneen isaan fakkaatan har'a hiikamaniiru. Kanaaf nutis qophii kana hordofne hamma dhumaatti isin biraan geenya irra deebi'uudhaan ammas baga gammaddanii baga walumaan gammanne siniin jenna. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Uummanni kun akkanatti miira ho'aadhaan gammachuu isaa agarsiifachaa jira. Yaada isaanii irraa fudhachuuf illee tasgabbaanii nu kennuu hin dandeenye daawwattoota keenya. Ammas qophii kana waan jiru hundumaa isin biraan geenya. Uummanni akkanatti miira ho'aadhaan gammachuu isaa ibsachaa jira. Amma galgala keessaa sa'aatii tokko mataa ishee irraa egaa Obbo Baqala Garba namoota isaan hordofaa jiran namoota isaan duukaa jiran wajjiniin as ga'uudhaaf asitti simatamuudhaaf akkanatti uummanni eegee jira. Mee ammas eegaa jirra. Kanaa booda waan jiru hundumaa isin biraan geenya. Hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin tura. Ani Magarsaaf Diisan jedhama. Gammachuu guddaatu natti dhaga'e. Gammachuun kun kan koo qofa otoo hin ta'e akka uummata Oromoo hundatti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Sababni isaa abbaa keenya kan bara baay'ee dhabne kan akka lubbuu keenyatti jaalanne akka Oromiyaa isaatiin akka biyyattiitti nama kabajamaaf jaalatamaa gammachuu isaa arguun keenya gammachuu amma nan jedhamne natti dhaga'ama. Sababni isaa abbaa keenya waan ta'eef ilmi immoo abbaa isaa hin jaalata waan ta'eef abbaa keenya waan arganneef gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Gammachuun isaa daangaan qabu. Gammachuu kan hubee gammachuu isaa dhufne gammachuu isaa maraan haafallee nu haa gammatu nu haa ba'u Oromoon takka nafin. Gammachuun natti dhagamu guyyaa har'aa kana lammiidhaaf tokkummaadhaaf ciminnaaf jirramaaf waan jireessa dhuyyuun qabu. Baay'ee gammanne baay'ee gabrummaa ammallee hin baraarreeffannaa gabrummaa. hin baraarreeffannaa kanaaf isin galateeffannaa. Uummanni gammachuu qabu akkanatti ibsachaa jira magaalaa Adaamaa keessatti konkolaataawwan hedduun isaanii ba'anii baajaajii dabalatee konkolaataan kan uummataa kan mootummaa wanta fe'an jiru magaalaa Adaamaa keenya keessatti daandii abbaa gadaa kana gubbaadhaa kaasanii hanga dakaatti yookaan immoo seensa addabaabayii jeneraal Taaddasaa Birruurraa kaasanii hanga addabaabayii shaalaqa daraartuu tulluutti daandiin jiru qabamee jira. Sababni isaa konkolaataa fi namaafuu karaan deeman hin jiru. Akkanatti qabamee uummanni baay'ee gammachuudhaan miira ho'aadhaan simachuudhaaf deemaa jira. Ammallee sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 10 ta'eera galgala keessaa jechuudha. As hin geenye ammallee jilli kun egaa ammas eegaa jirra nu waliin tura. Araarsa Dayyaasan jedhama. Baay'ee gammannee irraa bahuun isaatiif uummata Oromootiif tokkummaa uummata Oromootiif qabsoo guddaa qabaadha. Mee qabsaa sabaa kanarraa maal barata qeerroon amma itti yaadda? Wanta guddaa baratu qeerroon amma. Fakkeenyaaf amma isaa jechaan akkatti baallaa. Uummata Oromootiif adda duree qabsaa kan ture Obbo Baqala Garbaati. Kanaafuu bahuu isaatti itti gammanneerra. Gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Har'a gootichi keenya waggaa meeqa hidhame. Har'a akkana nu gammachiisuun uummata Oromootiif maalti akkan ibsu wallaale. Wallaahi kana daran bilisummaadhaaf. Mee gammachuu akkamitti dhaga'ame? Baay'ee gammachuun baay'ee natti dhagameera. Baay'ee akka amala gaarii qaba. Maal bartamee muuxannoo akkasii kana maal argatta muuxannoo? Wanta akkanaa kanaaf qabsaa kanarraa baay'ee waan gaarii argadha. Obbo Baqqaleen hambaa du'aati. Du'arraa hafee jiraataa ta'e. Carraa kana akka carraa dhufe argachuu kootti baay'een gammada. Egaa akka carraa dhufe naddana. Amma immoo carraa guddaan argadhee kanaaf nan gammada. Hambaa du'aati. Ammayyuu qabsoon isaa itti fufuun jedhan. Ammallee daawwattoota keenya eegaatuma jira hawaasni magaalaa Adaamaa qeerroon magaalaa Adaamaa namni guddaaf xiqqaan namni hundumtuu baay'ee eegaa jira. Mee amma isaan as ga'anitti maaltu itti dhaga'ame jennee dargaggoota garaagaraa waa gaafachaa jirra. Mee maqaan keenya eessaa dhufte? Maqaan kiyya Muhammad Nuur Shaalee godina Arsii Lixaa aanaa gada basaasaa irraan dhufe gammachuu Obbo Baqala Garbaa bahuudhaan wanta ibsuun hin dandeenye wanta gammachuun keenya daangaa hin qabu jechuudha.
maaliifuu Obbo Baqalaa Garbaa fedhii ofiitii fi aangoo ofiitiif hin deemne ummataa fi ummata Oromoo kanaaf qabsaa'anii mana hidhaa keessatti iddoo dukkanaa keessatti ijji isaanii hanga jaamuu dirasii ga'e jechuudha. Kana waan ta'eef isaan nuuf jecha waan qabsaa'aniif gammachuu guddaan nutti dhagame isaan nu bahuudhaan mana hidhaaf jechuudha. Gammachuu duniyaa gubbaatti akka irraa gammadan agadan. Maal barte ati? Wanni ani barree qabsoon kun qabsoo injifannoo ka ta'u qaama kiyyaa fi ummata nuuf jecha wareegamee fi mootummaa kenna lamma rabbi nu haa bulchu qeerroo kana rabbi nu haa bulchu qabsoo ka ummata bilisummaa Oromooti jaalanne gammanne milkoofne. Qawwee dhukaasuu osoo hin barbaachisin humna nagaa qofa namni haqa falmatu bakka yaade ga'uu akka danda'u qawween warra sammuu moofe qofaaf akka barbaachisaa ta'e warra sammuu qara qabuuf ammoo osoo qawween barbaachifne bilisummaa sabaa fiduun akka danda'amu qeerroon kun ni barata jedhee ni amana. Maqaan kiyyaa Imaanalii Zaamaa gammachuu irraa maal jee akka ibsu hin beeku nuti bara meeqa dhiiga keenya dhangalaasaa kan dhufne har'aan tan ammoo Baqalaa Garbaa arguun hayyoota keenya arguun baay'ee nutti gammadeera. Guyyaa irraa gammachuu guddaan natti dhaga'ama magaalaa Adaamaatii dhalattuu mi'eessooti. Kanaafuu Baqalee Garbaa uummata Oromoo maraafuu har'aan tana gammachuu guddaan nutti dhaga'ameera. Isin waliin taa'uu keenya kaadhaan carraa guddaa qabaanne. Kana booda yoo du'ellee nu gaddi nuun jirru dhaamsa inti sarraa nu beecha waan takka waan nu rakkisuun kan nu gammachuu teenyas gammachuu teessan. Waaree booda sa'aatii 10 irraa eegalee uummanni magaalaa Adaamaa simachuudhaaf kan ba'e Obbo Baqalaa Garbaa ammallee galgala keessaa sa'aatii 1 fi walakkaa ta'eera hanga ammaatti magaalaa Adaamaan seenne uummanni ammas miira ho'aadhaan kan inni arguudhaaf eegaa jiru. Ammas mee tokko lama waan hafe isin biraan geenyaa daawwattoota keenya ammas irra deebi'uudhaan baga gammaddan isiniin jenna. Gammachuu koo jechaan ibsuu hin danda'u. Baay'ee tokkoon gammade baay'ee tokko keessa kooti ibsuu hin danda'u. Baay'ee tokko natti tole. Maqaan kiyya Ahmad Qaasim jedhama. Ganda gaddacha Araaraarraa dhufe Boolee jechuudha. Mee miira akkamiitu dhaga'ame gammachuu akkamii qabda? Hedduu baay'ee kan gammade yoo ta'u qabsaa'aa mirga namooma Obbo Baqalaa Garbaa bahuun isaa hedduu kan nama gammachiisuu fi Oromoo fi Oromiyaan maal akka ta'e kan nama hubachiisu ta'uu isaa nama agarsiisaa ammallee immoo bifa waan simataa kan jiran ta'uu isaanii nutti mul'isa jechuudha. Mee ati qeerroon kanaa booda maal gochuu qabatta? Qeerroon akkamitti muuxannoo qabsoo kana akkamitti baree akkamitti gaggeeffachuu qaba jetta? Qeerroon amma booda kan gochuu qabu mirga abbaa biyyoomaa ka aadaa fi seenaa ka Oromummaa akkasumas immoo daangaa eenyummaa Oromoota diigan argamte tana jabeessuu fi itti fufsiisuu qabsoo amma argamte kana akka itti fufu akkasumas immoo qabsoo karaa nagahaa kan tasgabbii qabu gochuun irraa eegama jechuu barbaada. Har'a Obbo Baqalaa Garbaa yommuu bahu uummata guutuutu isaaf asitti hiriira nagaa ba'eef. Kanaafuu uummanni Oromoo tan gammanne hin jiru har'a. Baay'ee gammanne keenya baay'ee gammade. Maaliif namoonni asitti har'a dhufan kun omtuu waame Oromummaatu waame. Waan Oromummaan isa waameefu waan nu hidhameefu nus baay'ee gammadee jirra. Baay'ee keenya gammadee jirra. Baay'ee gammadeera ani karaa koo baay'ee gammadeera maa inni namni ticcichee qabsaa'e namni karaa nagaa qabsaa'e bu'aa yeroo gabaabaa keessatti akka argachuu danda'u. Ammas qeerroon keenya hundinuu tokkummaatiin wal dhaga'uutiin karaa malachaadha. Ofiisaa of gurmeessee hojjechuutu irra jiraata. Baay'ee gammannee uummanni Oromoo addunyaarra jirus akka gammadu abdii qabna. Hidhamtoonni keenya kabiraas akka nuu hiikamaniif abdii qabna. Har'aaf baay'ee gammannee jirra. Obbo Baqalaa fi hidhamtoonni siyaasaa 7 hiikamuu isaaniitiif baay'ee gammannee jirra. Baga gammaddan uummata Oromoo addunyaa irra jiraatan hundaan jedha. Baay'ee gammannee qabsoon Oromoo itti fufaa ammas waan hafe galmaan akka nu gahan abdii qabna. Akkasumas miidiyaa keenya miidiyaa OBS baay'ee galateeffanna. Baay'een gammada bahuu isaaniitti immoo hanafanis akka ba'an abdiin qaba. Baay'een gammade. Egaa daawwattoota keenya galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa booda kan isaan amma magaalaa Adaamaa seenaa jiranii Obbo Baqalaa Garbaa faayyuu
simattoonni isaanii akkanatti miidhagsanii simatanii poolisii Oromiyaatiin kan isaan simatamanii gara magaalaa Adaamaa seenaa jiranii magaalaa Adaamaa kanas egaa karaa galma Abbaa Gadaatiin irra keessaanii daandii guddicha Abbaa Gadaarraani kan isaan seenaa jiranii ammas gara magaalaas immoo seennee miira jiru isin daawwachiifna ni waliin tura hanga ammaatti obbo Baqalaa ijaan hin agarre miiruma jiruu fi sochii jirudha kan nuti daawwachaa jirru. Obbo Baqalaa Garbaa ka amma as ga'anii jiru magaalaa Adaamaa seenaniiru haala kanaan poolisii Oromiyaatiin ajjabamanii miidhaganii haalli simannaa isaanii miidhagee jira amma as seenaniiru magaalaa Adaamaa kanaaf booddas mee waan jiru sin agarsiisna egaa uummanni akkanatti miiraan machaa'ee miiraan ho'ee akkanatti sin dhageessisaa jira sagalee garaa garaa ammas ni wajjin tura. konkolaataa kana keessa kan isaan jiranii konkolaataa gurraacha kana keessa halkan keessa taatee furtaa'eera amma eegaa jiru achitti dhaaqanii dagaa isaanis gammachuu isaanii uummata isaan simachuuf jiraniif ibsu jechuudha.
Amma gaa daawwattoota keenya akkuma isin hordofaa turtanii halkan keessa gaa kan isaan as ga'anii masqala addabaabayii keessa geenyerra amma halkan keessa sa'aatii 4:00 yeroon kun egaa yeroo itti obbo Baqalaa Garbaa itti simatamaa jiranii as masqala addabaabayiitti yookaan immoo addabaabayii masqalaa kanatti mee kanaa booda immoo yeroo isaan ba'anii uummataaf ergaa isaanii immoo dabarsan uummata isaaniif gammadee miira ho'aadhaan isaan simachuuf eegalte kanaan waan isaan jedhan ammas simbiraan keenya hamma xumura qophii keenyatti nu waliin tura. namoota mana hidhaa keessa turan warra dararraa adda addaa keessa turan akka isaan hiikamaniif akka isaan maatii isaaniitti dabalamaniif akka isaan isinitti dabalamaniif uummata qabsoo gochaa tureetiif nagaa isin gaafadhee galata isinii galchuu duwwaadhaa galanni keessan guddaa galatoomaa. Sabni tokko ta'ee sabni wal dhaga'u sabni gamtaa qabu yoomiyyuu alagaa jala hin jilbeenfatu. Uummanni keenya waggaa dheeraadhaaf alagaa jala cabee kan inni ture gamtaa har'a qabu kana sababii hin qabneef ture. Har'a garuu rabbiif galanni haa ga'u. Oromoon tokko ta'ee mirga isaa kabachiifachuudhaaf yeroo inni itti ga'e sababii ta'eef ammallee kana keessatti namooti qooda fudhatan hundumti keessan galanni keessan hin badin galatoomaan isiniin jedha. Naamusa amma qabnu kanan wallagawwa amma qabnu kanan jaalala amma qabnu kanan tokkummaa amma qabnu kanan itti hafuufnu. Amma yeroon isaa yeroo itti wal qoodan miti yeroo itti siyaasaan adda wal baasan miti yeroo itti paartiidhaan adda wal qoodan miti yeroo itti amantaan wal qoodan miti amma yeroo itti tokko ta'anii kaanii mirga ofiif qabsaa'anidha. Kanaatiif ammallee qabsoo guddaatu fuula keenya dura jira. Qabsoo baay'eetu jira. Qabsoon kanaan waan raawwate isin ittiin fakkaatin qabsoo inni guddaan ammallee fuula keenya dura jira. Kana caalaa walitti haasa'uudhaaf walii wajjiniin haasa'uudhaaf yeroo baay'ee qaban gara fuulduraatti akkuma nagaadhaan dhuftani nagaadhaan qeeqeessanitti gala. Ameerikaattillee yeroo tokko intervii godhaniif tokko namni dhageettanii jirtan natti fakkaate hidhaadhaa baanii amma dura Ameerikaa dhaqan achirratti haasawa seena qabeessa godhan keessatti amma yoo goltanii hidhamtanii maali jedhanii gaafannaan ani hidhama malee Ameerikaatti nafu koola galtummaan gaafadhu biyya koo irratti hin du'aa jedhan goonni akka isaanii jiru goonni akka isaanii dhibbataman nu haa dhalatu jedha. Ani miira natti dhaga'ame Waaqayyo gatii inni baase kana. Ijoollee kootuun jedhin mana kootuun jedhin nan guddadha ofii koofiin horii horadha nan tuulladha utuun jedhin umurii isaa isa gatii itti baase kana umurii isaa isa mana hidhaa keessatti hamileensaa waan hundaan miidhame kana Waaqayyo ijaan isa argisiisu. Mo'icha Oromoo isa kana caalu isa argisiisu Baqqalaani kan Oromoo duwwaa miti akkuma jedhame kan Afriikaaf duwwaayyuu miti kan biyya lafaati inni waaqa qabatee dhugaa qabatee gatii baasuudhaaf nama murteeffatee ka'e murtoo isaa kana wajjin Waaqayyo isaa wajjin haa ta'u jedha. Egaa haalli simannaa obbo Baqalaa Garbaa magaalaa Adaamaatti kana fakkaata ture daawwattoota keenya ergaa guddaa nu dhaamaniiru dhaamsa guddaa nu dabarsaniiru
qeerroon ammaas qabsoo malaan qabsoo nagaan qabsaan akkanatti bu'aas galmeessisiisuu ni danda'amaadha dhaamame ammas egaa kana fakkaatee qophiin keenyi fayyaa ta'a galatooma waan dhufan hurtaniif hangammaatti garee gaazexeessitoota OBS wajjiniin ta'uudhaan qophii kana kan isin biraan ga'an ture an ayyaana cimdeessaati ogeessi kaameeraa Seydii Huseen Abdul Qaadir qophii biraatiin walitti deebina nagaa nu ta'a fayyaa ta'a isiniin jenna.